Wayyoo anaa nyaatu saruu ko mee dhaggeeffadha viidiyoo kana. Mucattii tanaa akka lafan banne fuudhanii masbahatti bishaanitti darbanii ajjeesanii akka waan isiin ufii duutetti amma biyya galchuudhaaf tattaaffii godhaatiin hin jirtii jedhan maadaamiin isiin bira dalaytu. Mucattiin tuni Misraa Muhammad jedhamti Arsii Zuwaay ijoollee isaaniitu amma Su'uudii irraa ganamarraa natti bilbilanii na cinqaatiin hin jiranii ambaasiin dubbii mucattii tanaa wajjaan baasaatii dhugaa mucattii tanaa baasa mucattii tanaa. Intala sin asirratti argitan kana bishaan buusanii ajjeesanii kaanii alhamdulillah jedhanii amma gara biyyaa galchuudhaaf deemaa jiranii viidiyoo cina wajjin dhaggeeffadhaa. Alhamdulillah umaatat. Duuda jambal bahar. Aywa. Ajjeesanii kaanii alhamdulillah jedhaa yeroo gara biyyaa galchuudhaaf jechuudha. Viidiyoo kana sheer koppiliin gidduu tiripost godhaati. Intala kana osoo jarri gara biyyaan galchini osoo jarattiin intalli kun bira turte jiddatti ajjeefamte. Guyyaa sadii dura na ajjeesuudhaaf bishaan si buufna naan jedhaa jiru natti kakataa jiru jettee intalli bu'aa turte. Sheer koppiliin ripoos duwit godhaati. Embaasii jiddaan jiran biraan nugaa. Intala kana ajjeesanii gara biyyaa galchuudhaaf deemaa jiru. Adaa rabbii jedhaati. Utuu jirattiin. Yaa rabbi yaa carraa shamarran biyya Arabaa. Jettee madaamiin saalfanne alhamdulillah maatete jettee du'a ishiitii fi jiraachuu ishiitii irratti maaltu ishii galche. Kan jiraachifatus kan kunuunfatuuf haadhaaf abbaa qabdi. Mana ishee kan dhufte akka dalagaa ishee qofa dalagduuf malee akka ajjeestu fi miti jechuudha. Viidiyoo kana namni tokkichillee bira hin dabarfatina. Adaraa keechan. Obboleettii keenya kana jiraashii dhaqqabuu hin dandeenye du'aan ishiitis haqa dhabee akka biyyatti hin galle. Egaa shama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo gaddaati kanan isinii qabadhee dhufe. Akkuma argitanii obboleettiin keenya kuni Misraa Muhammad jedhamti dhalattuu Zuwaayitii jechuudha. Jiddaarra kan ishiin hojjettu yeroo darbee guyyaa 8 duratti na dhaqqabaadhaan ajjeesuuf ta'uun ajjeesuuf natti fokkoraa jiru madaamiin koo sin ajjeesanaan jettee himattee turte garuu miidiyaa irratti asiin baasne erga ishee lubbuun ishii baheedha jechuudha kanas baatee jechuudha. Innaa lubbuu ishee immoo humna oolchuuf yookaan dhaqqabuuf hin dandeenye maal godhanii ukkaamsaniiti bishaan yookaan masbaaha jedhan sanitti gatanii ajjeesaniiti erga duuteen booda alhamdulillah duutee jirti jettee madaamin afaan ishii keessaa akkuma dhageessan dubbatte jechuudha. Lubbuun keenya isaan biratti rakas akka ta'e isaan lubbuu keenya duunee jiraannee dhimma keenya akka hin qabne sa'aatii kanatti hundi keessanuu beektanii sirriitti hubattanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Egaa Misraan dirqamaan ajjeefamte malee ofii ishiitii jaalattee bishaanitti hin banne bishaanittis of hin ganne jechuudha. Lubbuu ishii oolfachuuf baay'ee tattaaffattee garuu tattaaffattus lubbuu ishii oolfachuus hin dandeenye. Humnaan itti baay'atanii giddiidhaan galaanatti bishaanitti gatanii ukkaamsanii ajjeesanii jiru. Duuti ishii immoo isaaniif boqonnaa ta'ee gammachuu ta'ee jira. Baay'ee gammadanii jiru. Egaa kan hin baasin immoo waan kana haqa obboleettii keenya haqa Misraa yoo hin baasne ta'ee maal nuuf baasa? Hundi keechanuu sheer godhuudhaan hin baasii Jiddaa biraan akka geessanii maaliif akka duute sababni isaan ajjeesanii fi maalidha jedhamee haqni ishii ba'uu qaba. Sarraatanyaan kamuu hojjettuun kamuu kan beekuu qabnu hundi keenya mana namaatitti qaxaramnee mana namaa keessa kan hojjennu ajjeefamuuf yookaan lubbuu keenya doorsifamuu fi akka isaan nu ajjeesan osoo hin taane nutis dalagnee fi isaanis maallaqa nu kennu qofaadha. Baay'een keenya kan ittiin ajjeefamnu sababiin nuti ajjeefamnu yeroo mindaan keenya isaan irratti kuufame mindaa keenya san nu kennuu diduudhaan jecha mindaa keenya san dhoksuudhaan jecha hidha jechuudha kan lubbuu keenyatti faradan. Innaa hundi keenyayyuu lubbuu keenya eeggachuun dirqama nurraa barbaachisaa. Lubbuu keenya eeggachuuf immoo mindaa keenya baatii baatiidhaan isaan biraa fudhachuudha. Inni biraa Misraan maaliif duutee maaliif ajjeefamtee madaamiin maaliif ajjeeftee kan jedhamu yoo jiraate wanti sa'aatii kanatti ifa ba'ee ifa ta'ee kanarratti duute jedhamee dubbatame hin jiru. Ajjeefamuun ishiitii fi sin ajjeesa jedhamee kanaan dura akka doorsisaa jiran guyyaa 8 duratti obboleettiin keenya kun gara maatii isheetitti himattee iyyattee jirti garuu amma akka duute ifa ba'ee jira. Sodaachuun ishiitii fi iyyachuun ishii lubbuu koonaa oolchaa jiraachuun barbaadaan iduun barbaadu jettee iyyitullee Misraan lubbuun ishii ooluu hin dandeenye gara fuula rabbii deebitee jirti. homaa gochuun hin danda'amu. Amma immoo haqni ishii dhokatee wanti isheen irratti duute dhokatee daddafanii osoo namni tokko hin beekin reeffa gara biyyaa galchuu barbaadu.
Reeffi gara biyyaa galee jechuun immooyyuu haqni misiraa badee jechuudha. Namni haqashii baasu hin jiru. Reeffi ishee erga galeen boodatti namni dubbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf imbaasiin haala jiruuf seera jiruun imbaasiin Jiddaa jiru imbaasiin seeraa kabaja shamarran biyya Arabaatiif dhaabbattanii jirtan biiroo keessa teechanii ilaaluu qofa osoo hin taane shamarri keenya maaliif miidhamaa jirti? Madaamonni maaliif miidhamaa jiru? Madaamidhaan maaliif miidhamaa jiru? Madaamiin maaliif miidhaa jirti jettanii sirriitti nuuf ilaaluu qabdu. Haqa obboloota keenya baay'eetu jira. Ijoolleen keenya gola ormaa keessatti miidhamaa jiru. Yeroo ammaa keessattuu miidhaan shamarran biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessatti daraan hammaachaa jira. Baay'een isaanii nu qaxaqqaxaa jiru jedhu, nu tumaa jira jedhu, nyaata nu dhooggatan jedhu, nu ajjeesuuf jedhu, albeedhaan nu sodaachisu jedhu kuni babal'achaa jira jechuudha. Sababni kuni ta'eef maali kan jedhu imbaasiin biyya kana maal hojjechaa jirtu kana erga hin ilaallee imbaasii jedhamtanii maaliif teechanii? Imbaasiin kamiyyuu taananni rakkoo furmaata nama isaa lammii isaa furuun dirqama irra jirudha jechuudha. Namni tokko waa rakkatu malee gadi ba'ee hin boo'u, waa rakkatu malee na dhaqqabaa hin jedhu. Ijoolleen baay'een isaanii baay'ee bu'aa jiru. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhuudhaan qaama ilaallatu, qaama seerri ilaalu biraan geechanii lubbuun Nasiraa maal taate akka baate, maaliif akka lubbuu ishii baaste madaamin ishii beezawee akkuma sagalee argeechanii gammachuu guddaatu itti dhagahame jechuudha. Madaamitti maaliif ishii ajjeesuudhaaf gammachuu guddaadha. Ijoollee keenya obboloota keenya ani kanan siniin jedhu mana itti galtassanitti gaafa dalagaa eegaltanii manoota sinitti galtassan rakkoo jira taanan madaami sin cinqiti taanan wantoota in ilaallamne tokko sin ilaallata siniin jetti taanan rakkoo mana san keessatti argitan taanan mana san itti fuftanii hin dalaginaadha. Yeroo dhumaan murtee fi fala itti barbaaddadha malee homaa rakkoo hin qabu jettanii mana akkasiisan in hojjetinaa hin dalagina. Manni kun akkuma adadaa baatiidhaan deemutti rakkoo akkasinirraan ga'u beekuu qabdu. Manni gaarii fi manni badaan jalqabuma gaafa seenanii aga baatii tokko gaafa dalagan waa baay'ee baratu jechuudha. Kanaaf lubbuun keessan fayyaa natsaa qulqulluu biyyaa baatanii maatii keessan irraa maatiin keessan biyya ormaatitti yeroo sin gaggeessan meedikaala bashitaa marammaramtanii nusu qulqulluu akka taatan beekamtaniiti. Namni kamiyyuu taanan bashitaas baatee yookaan dhimamaa ta'ee namni biyyaa bahee hin jiru jechuudha. Qaamni isaa fayyaa guutuu erga ta'e keessa darbee xabaasaan qaama namaatirra yoo jiraate biyya ormaa kana deemuun akka hin danda'amne hundi keenya wajjumaan beekna. Aga uffata qaama keenyarraa baafannee qaamni keenya nu ilaallameeti jechuudha. Innaa natsaa taanee meedikaalaan dhukkuba qaama keenya keessa jiru hunda marammaramnee meedikaala kaanee gaafa qulqulluu taane qofaadha kan biyya ormaa kana dhufuu dandeenyu. Ergaas geenye immoo rakkoon garagaraa yeroo nama mudatu isaan yeroo dararamanii baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Kanaaf biyyaa ba'uun keenya dalagannee nama ta'uuf malee ajjeefamnee lubbuun keenya baduuf miti jechuudha. Adaraa keessan obboloota koo hundi keessanuu viidiyoo kana sheer godhaa bira hin darbinaadha. Lubbuun obboleettii keenya sababa maaliitiif bishaanii dhukkaanfamtee duutee sababa maaliitiif bishaan keessatti gatamte kan jedhu qaamni seerri ilaalu sirritti ilaalee lubbuun gizee jirtu haqa yoo dhabde lubbuu yeroo duutes haqa argachuun dirqama jechuudha. Sababiin obboleettiin keenya duute osoo reeffishii gara biyyaa hin galin amma galchuuf muddamaa jiru. Reeffichi yoo qabamee jedhee rakkoo guddaan akka isaanirra gahu waan beekanii fi dafanii galchuuf barbaadu jechuudha. Nus immoo dafne sheer goonee jabaannee haqa obboleettii keenyaa kana baasuun dirqama jechuudha. Viidiyoo tokko yoo laayik goone yoo sheer goone nama sanii fi nutis gargaaruu yoo hin dandeenye namni nama san gargaaru namni haqa nama sanii barbaadu argamuu danda'a. Namoonni guguddaa namoonni jajjaboon argamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nuti immoo gaheen keenya viidiyoo akkanaa kana jabaannee sheer godhuudha miidiyaatti fayyadamnutti akkasumas laayik gochuudha. Laayikiin immoo namoota hedduu biraan waan ga'uu fi namoonni hedduun arganii viidiyoo kana furmaata itti fiduu danda'u jechuudha. Siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya baay'ee natti dhagahame dhugaa nan rifadhe hagana rifaatu haganan jedhamne rifadhe maaliif jennaan namni gaafa jiraachuuf hojjetachuuf xaarrachuu biyyaa ba'ee gaafa du'e jedhani baay'ee ulfaata. Eenyufis taanan eenyufis namni lubbuun ofii akka darbuu biyyaa ba'u hin jiru waan ta'eef haatiif abbaan keenya dhalli keenya dalagattee nu deebiti jedhu malee
duutee reeffinuu ergama hin jedhani waan ta'eef jechuudha. Adaraa keessanii isiniin jechuu jaaladha. Asumarraan illee yemadaam qamamochiin gola madaamii jirtan of eeggannoodhaan sirriitti of eeggadhaa. Golli ormaa kun waan namatti fidu hin beekanii wanta namatti fidee dhufu hin beekanii isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya ammaaf asumarraan angolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Adaraa keessan viidiyoo kana kan argitan bira hin darbinaadha. Sheer godhaatii qaama seerri ilaallatu biraan nu gahaa isiniin jennaa turtii gaarii baay'ee.